Gaaddise gaaddise dudduubaan immoo sitti deebi'a waanta ta'e xiqqooshin marga siraa nagaa qabda. Gaaddise 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 maana yaa rabbi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya fi daawwattoota keenya. Gidduudhaan immoo akka nama wayyaa wayii taate turteeyyuu kaleessa gara galgalaa kana. Har'a immoo akkanumatti caante jechaa oolee waanta ta'e dudubeen itti deebi'a ta'e ani beeku. Midhaan jedhame waa tokko nyaadhu jettee akkuu taateet aannan wayii kaleessa dhugde malee waan gara har'aa kana waa tokko. Inni xiqqoomallee maakadhaan inni itti laata waan lallaafaa kana hidhee akka shorbaa wayiillee godhee na diddee. Midhaan gara kaanis ilaa uumaan barbaadu naan jetti. Akka nuti dhiyeessine alaa almatti fuula balleessiti. Mee immoo wanta ishiin nyaata keessa duratti xiqqoo ishee fedhii itti qabdu akka chiipsii wayiiti. Mee sanumallee immoo fidaaf jedhee nama biddarra jira. Mee isumaa immoo yoo qammastu wantumti ishiitu biraa na gabba'e dhugaa garmanti baasu wallaale. Madaanitii kan kennaniif kana yoo midhaan nyaatte malee madaanitii kana yoo liqimsite immoo kan caalu dhibee biraa duubaatti fida. Ishiin kan mallee naan faamtu bakka gittimii qabattee ofiin taagalti. Akka yoo miite lubbuun lama jirtu namni nyaanne namni dhugne madaanitiif akkamitti fudhachuu danda'a? Madaanitiin sunuu haala biraatiin itti qayyaramuu danda'ama. Afaan lama godhadhuuti quufa bitoo hin taane kiniinii kana liqimsi waan jedhee bakka kanillee inni jechaa jirtu sinuma faataallee hin qabdu na dubbisuudhuma. Akka nama riibni qabeetti limu godha waan ta'e fudhatee deema. Akkuma ishii godhu wallaadee dhugaa rabbii akkuma ta'uu wallaadee. Mee amma akkuma hin godha gaaddise gaaddise gaaddise. Bishaan illee sitti naqamanii mucaa inni riibni too nyaatii too dhugni riibni nama qaba. Gaaddise. Maal riiba moo maali? Mucaa maal inni qoy? Maal taate ka'i mee? Ka'i ol jedhi xiqqoo ishkadhu si taa'i mee xiqqoo akkana too xiqqilli jettee ciiftu bara ruuyyaan bakka nan jirtu bara. Namni qina jedha. Xiqqoo tiraasii walirratti si godhaati akkam mirkadhuuti taa'e. Ishii yoo biree kun marattee jirtee ceesista. Of jajjabeessi akkasii kaatu of jajjabeessi mokkoon. Kai. Midhaan waan feetu mee na himi siifan fidaa. Afaan lama godhadhu midhaan nyaattu malee madaanitii akkamitti fudhachuu dandeessi? Hin barbaadu madaanitis. Akkamitti hin barbaadu? Maal gochiin fidere? Eddan fayyadamne akkamitti? Amma nama fataa jechuun kee bakka asumattuu eenyu ta'e deemtee of goomattaa? Maaliif jireenya hin barbaadne xiqqoo? Hin barbaadu jireenya. Maaliif qoy sababno? Akka akkamitti hin barbaadu. Dubbii ati qalee sanatti himte yoo ta'e isa gaafannaan amma gittim jedhee ani waan jedhan hin qabu. Dhuguma akka daa'imaatti ati ija keessa laaltu sanatti ilaaluwanii waa tokko hin jedhanii findaatadha akka ishiin durbi durii mataa gadi qabatti gadi qabadhu akka durba durii ta'ii maaliif ija keessa nama eenyu jettaa maaliif marsi nama fuuldura dhaabbattee natti kennitaa maalii jettaa ati jabanyaadha maa mana seentaa kan naan jettu kanatu na aarse ani ishii qeeqa malee ani waan biraa wanti jedhee hin jiru salmaa gochuu kiyyaaf immoo ergit ilmoo kiyyaa miti ergit firummaa walitti hin qabnu maaliif naan jedhaati mana maaliitti kan jettu tokko natti aartee naallootti kanaaf jechuu ishiitiif dhugaadhaan maal ishiiti sana loluu kiyyaaf dhiifaman jedheeni. Jedhaan jedhe. Kanaafuu eenyu jecha midhaan nyaachuu dhibdee dhuguu dhiiftee lubbuu kee gaagaataan sin jedha bare. Waan feetu bakka ofuma kiyyaaf nyaachuu hin barbaanne
Bakka isa bakka waan inni si jedhe sana amatti sitti dubbatee jiraate mee anatti dubbatu jedhee tanan shorbaa wayii godhee alaa galee gurbicha waan ta'eef dhibamee isan gaafadha burashinii ta'ee isa gaafadhe tanan dhufa jedhee bahee kunoo turee dhufee dhufnaan waamtu jiru jedhee gaas galaa wayiin simmi jedhaaree shorbaa si jedhee godhee ati dhuguu didde kanan kaasee kenneef wajjumaan taa'ee ati waanuu nyaadhaa sanumaan qabee nan gaafadhan jedhaa kan natti munne waan bira ati kan jettu waan bira fardaaf lafa wal bira jiru. Namicha kanaa jette sinaariin kanaa jette lubboof hin gaaga'in harki isaa gaafatu yoo harki isaa dhuguma sababa akkasii keessa jiraate ani argu rabbiin ni arga rabbitu jeezaa deebisaafi wanti nuti amma godhuu qabnu akkuma minyoota as keessaa baasetti ruhii kootiif ruhii kee as keessa baraaruu bichaadha. Namaaf jettetti asii baata? Nan baa'e. Maal jechuun akkana jechuun argisiis jemma. Akkana jetta kanatti jettu kana mee dhugaa jedhee tana gaafadhaa inni kan naa kennu malsiin kan bira ati kan jettu kan bira. Kanaafuu maalumatu karaa wajjin naqaaqseeyyuu maal man naqaaqseeyyuu. Kanaafuu waan ani siin jedhe sana bichaa fudhattee namicha kana qabsiistee mana hidhaatti soo galchitee sana beekte rakkoon eenyu irraa akka jiru jechuudha. Garuu ati isa gochuu dhiste ganaa irra deddeebite kanuma isa gaafatte. Bakka isa tokko gaafatte inni jallisee sitti yeroo hundayyuu taanaan inni si jamar afaan tokko nama qabsiiftu kana mee misikirii fidii marrajaa kan irratti qabdeen wadaanitii sana fidi jedhu si gala akka qaldiitti miti nama qabdee mangistitti sana akka buuni bar. Rakkoo qaban ati bichaa poolisii sana fidii kan isa marrajaatti rakkoo qabu. Atiin moodhaaf marrajaa taate jedhu malee dhuguma namichi kun qalaxa godheetii miti jedhu. Inna dhafira dhabe kun gorgorama firaan dhabu beekta. Ganaa isa wajjin immoo muggutii mangistii wajjin immoo caqacaqa ammoo sanna afe. Ishii mana keetii baasuun dandeessu. Ani baa'uu tirarra jira ofuma kii baay'ee waan jedhanii argita dheengadda si fuulduratti. Baay'ee mana kana achi qosin argini baay'ee jennaan asumaan baa'uu du'een badaa ammoo mucoon kun fayyitutti barri alaarra nan ta'a dhuguma kifilii kana keessa nan ba'a ishii jedhe ka'ee bahe. Ishaanni alaafinata anaaf kennu nan baasisan. Ani nan baasisan bicha naaf eeyyama. Alaafinata? Inde? Alaafinata immoo kan qaxarate ana. Kan baasuu danda'u kan baasu si. Akkamitti maalirraa qabdaayyuu eessatti si beekoo jedhe mooyyuu ergi fuulduratti akkam goota. Maal jechuun mana kana keessatti jiraachaa jiran mana kanaa hojjechaa jiramtu kan feenuun hin barbaachisu. Ani kana hunda dhiiseef mukiyyaa as keessaa Maafi namaaf jettee maaf baanaasi. Isaa jennee baana. Isatu nurraa deemu qabaman nu maaliif deemna armee maal jechuudha. Indee amma qaqqamtuu waafuuti meetti deebina isa amma chibsisii godhe isa si fidaati afaan kee uffeenu jedhiti kinni liqimsi. Ay maala dhaku qaaqu ni mal mufii keessatti namni jiraachuu dadhaba. Mee kun olaale hin baay'ifnillee ni atumti ishii kana qammasi jedhee tanani isti afaan nama godhadhu. Ameen nyaata na hojjetti naaf hedduu kanarra mi'itu namicha kana mana kana naa baaste ani nan fayyadamee afaan godhadhuuti kinni liqimsita isatti deebina siin jedhe kalaas. Ani kinni liqimsu bakka waan namicha kana inni sisnee taanaan maal fan liqimsu jammaariyyuu ta'a. Ishii Oi amma shiqoonni kana keessatti ta'a nama bilbiltee dubbii jala fixxee itoo abbaan kun mi'a wayii biti jenneeti isa erginee itoo inni quban qabaanne nama dugda duubaa bilbilee bakka kanatti ergee bakka sana jira dhaqii qabii jechuu ni dandeenya. Akkanumatti amma kottu mana kottu nama waama. Mana kottu waamuun na horii dhabar biyya kanatti Itoophiyaa seete. Bakka jetti taqqaranii mukee deemaa jirti jammaariyyuu taanaan waan sa'a tokko lamaa fi sadii keessatti dhumuu qabu bakka jetti bakka mana kanatti na waame foolisii baasisa waan jedhee ani dubartii foolisii fuuldura dhaabbadhe tamaaggaduun aybiidha biyya Arabaatti. Itoophiyaawwii miti nuti. Biyya Itoophiyaa keessa hin jiru kan jiru Araba keessa jira bara. Mannillee mana Arabaati bara. Abashaan akkabaabii kana hin jiru hin beekta. Dhiirri mana nan jiru bara. Mana kiyyatti ani foolisii waamu. Kan waamu isa akka nama jedhee mana dha'ee mi'a wayii biti jedhee sargee achitti bakka kanaatti nama kanaa ergee bakka sitti dhaqaa qabaan jedha. Kanaas waan nama caamma isaati kana eegaluu hin dandeessa. Ammuma bakka teetti ergite ammuma na biratti bilbilee. Gochuun hin danda'e. Nyaadhu midhaan amma kinni liqimsita sa'aatii sitti darbaa jira. Nyaadhu midhaan. Maaliif bosi qaahin akkanaa kun? Gaaddisa. Barri baay'ee immoo ammas diggaame. Tobee. Tusi qandi waan ta'eef maal mi'a isaa fudhatee malee akkanumaan gabbayee ol deebi'ee maal bu'aansa. Fotoota isaa achi darban akka mi'a maal qabu.
Ande uffata isaa tokko fudhanne akkamitti? Kanaan qabatee immoo waan biraa godhee nutti adeebi'u. Asii baanaan akka hin darbatamne kottee isaas hin goone. Gaaddisaa. Haadha kootti tosuma kootu bahe. Ngura duudee laata seexana dha'e inshaallah. Argazi? Maal waan manna geessu? Mali akka duraan sagaleen ta'e mali maruma alaatu. Maal? Sagaleen ta'e maruma mali. Sana kam je akam Kira ular tahu guru aci motor ni di makinan di mal. Akam fi? Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah. Oh, ada muka bas demikian tu. Alhamdulillah. Masya Allah. Napa tu maal tu tahu sinje? Ya gitu तुम्हारा को अब वो मुझे वो खाने वाला काम इस्तेमाल करना उन्हें बार शुक्रिया करब भी थी Maal? रब गलत नहीं हागो माँ है अगर माँ कबाज़ में यहाँ था करांती को अगर माँ यहाँ तुम थी फुंफा चुनो पर वांगु दाबर यहाँ थी चुम्मा जिरेंगे ना माँ थी पर Insyaallah. नम यहाँ तुम्हें इंजरा तुम्हारा लगा दिया माँ था Rabbu. नम यहाँ तुम्हें इंजरा तुम्हें ले नमन तो वे अकम फिर Hirgufan ka. कम बार करते माशाल्लाह यहाँ तक कती यहाँ तक वान ज़ीबे तुंदा जमाना बलती Insyaallah. मारी थी वान गनीले वान तोतनीले वान यातनीले उन्होंने तक वान लुबुशी फ़िट करते हैं वाला ये मगोदी हती माँ अरे तक दूँगा बदी अनु मोबाइल लगा बच्ची जब बाय Maal ida? माँ लगन माँ या चूसी कुन माल वांगुद्दा माल मुझे बारे में दिते पर वुदुमत दिते बिशान में बोलते दिते पर कले दिन कदम तबराती नुरी तिकों बिशान सा तुझे मम कद्दी आव मार यानी Sirri. Adum kadya sana godhattee jiru xiqqoo mishi bakka deebi'e alhamdulillah Rabbil Alamin. माल डॉक्टर ले कसम मुझे तुम जो एक मन कबने रखो इसी अगर ते दीगा माली अंकित ने यहाँ था कब दूँ माली अंकित ने उगाती कब दूँ माली नहीं है माँ Nuti ni ilmi nurale. Mal ko chupsi jamariyo. Abi wani butanan ergi nurale moch. रखो कब माली इंते माल मोल भाई गम्मत वाला भाई गम्मत Mal ka badenga dite male. शुक्रिया करब भी भाई गम्मत वाला भाई अखमले भाई गम्मत जा रहा है भाई ने गम्मत Maaliif gammada? माल इसी नगर वाया चुकुन अखमले केस को गम्मत वाला केस को Yaaddiftu turte. akkamalee yaani bar bakka dhibba seenee bakkeen ani dhaqanii jiru yaada lagni ani bu'ee hin bahin gaarra hin bahee hin bu'in maal jennaan maalitillee kun takkitiin tana qabdaan bee akka ijaatti laattaa jiru takkitiin tun takka tonee taatu sababa kiyyasamu sababa kiyya wayitasiin akkatti nyaadhuu hin dhuguu du'uun fedhaa jiraachuun fedhuu ittiin jettan bakkuma seenu wallaale bakkuma seenu wallahi dhugaa dubbachuu bakkuma seenu wallaale cootu akka malee garaa balleettii argatti akka malee garaa kana na raafti garaa wallaa garaa na raafti dhugaa an sadarkaa kana ni geettii hagana mara gartee anu huma kanaan yaadattiin seene qabaal wanni mucootu kanaa ijoollee kichuu tana lagannaa nyaataa lagannaa dhugaatii gootee of miidhee sadarkaa kana geettee akkasitti akkas taateen numa yaadne bara maal namni aaruun numa jiru agartee Ati siyaasoftaanii seessa ga'een deemu. garuu umrii kana akkatti aaruun feesu mucaa maaliif akkatti aaruun feesu isimaafuu gaarii miti duraafu kaayomisiita duraatiifuu gaarii miti akkatti aaruun barbaachisu gorseetillee keessaan gorsi akka gaarii agartu gorsi Alli baay'ee gorseetillee gorsi maaliif si dhageetti baay'ee si dhageetti Na dhageetti. si dhageetti gorsi haati ilmoonni gorsiti kun beekamaadha gorseetillee waan dandeettu gorsi Maal mun gorsa qoyoo? maaliif suuta hin aarinii booda rakkinarra buutaa coggaarraa fuutaa sukkaara fuutaa ijoolleen ammaatu bara hedduu kana bakkana kana qaban hin aaran dafanii aaran namana keenya san bara namni manaaru bara ijoolleen ammaatti sakantii shokolaataa kan lafa kaatte laal aarii asumarratti hin deeman asumara funyaanuu kanatti funyaanuu baqqee kanarratti hin deeman xiqqumatti hin jenneen bir xiqqumatti hin jenne rasaasa xiqqumatti hin jenneen ibiddu uma bu'aan qamoota
ما زمانك يا كبر قدا نجاتي بر قدا نجا ما له أروت أما كان أنا وربنا كنافه الرب وجهت ربي قريت ما قديس قريت سجمل أنقوم بتكلم فكيفات فكيس هو كان ما سيقول ما فكيس رجع دي كدو ما فكيس يكون مجرو ما لقى دي شد باي هذي دي فما باي سر يهم دي فما يا أكنا ما ما قديتي دوك أكوان ربي سافيزها أكما ربي في جت دنداؤون كذي ربي سافيزها أنا رب ما سيكر رب ما وفتا ربي سيكر ربي على ما سيكر أتوم ما فيا أتوم لا كرم كل سنجار كرها كل أني كل سنجار أكثر فايت نفسه أما ينسى كيس هي هذا يوم دوغار بيدو بتشوف سكري تكسي تكلم تبلي بلا سر برتة أكثر أما يا هذا يلا يا هذا يبغى أنا بكتك ديمي ما لازم جت كان قبضت أو تستسي ليه هاي ما لا رجعت تنقوم من يومتي نقوم سوامي وان ما سير بقول سوامي بنورات هاي دويا ترى بدين كادي ما ركوا كمان وان في تيتون أرجعتين براليت من دي بما وانا تيتي بقول مفرد ما ركوا كمان يوتي maaliif boo Akkasiin samana kana immoo bakka deemtu qabdu bakka deemtee bashannantu fa'aa waa tokko tokko fa'aa waliin mammaa maali ishii fayyaa qabdees deemee jirte isaati maal asaa galchuu bashannantu jennaan yaadadhe maal akkati walii waftutti ees deeman boo maqaashitu fayyuu bira maallaqirree kun amma abbaa warraa galee miti fayyuu fa'aa bira maallaqin maal fayyuu fa'aa bira dhexxaa miti iyyuu sammuuna ta'u maal eessatti bee Esa Esa nabeti gaafa sin dhufteetini yaa'ii goota kasti waliin marree gaddar bine waliin marree gaddar bine sabine esa nabeti esa si beeka maal esa waliin fa'aa mana shimbeek maal esa beeka garana bitaa mirga maal irraa beeka mana balagatti raaj nama galee ta'u dhagaye meera akka mana balagatti maal godha boo yaarti namaa maal godha maka garasa garasa maal viidiyoo laalu qo'ishanas la deemaa taate qoy inde anme mayin fayyaa jirtu moo kamti yaada akkamtu waan akkana dubbachuu dandeessa hoo jettu maal yaa maal jechuun kana jechuudha taraa deemaa taate jechuun duraan gisee sitti hunda irraa taqabbalaan jirtu qaba mucha maal jechuu keeti ammaati faayoo hin jenne faayoo bira deemtee hin jenne inni taate akkamti yaadattis kana tuusi hin jedha maal inti fubare jechuun nyaata dhugaatii isheetti agartee isii kunuunsuu keessatti isii kidmaa isii jechuun walumaa galatti waan isiin barbaaddu waan isiin barbaaddu guutuma guututti kan isi gaafa dhuliiftee kan biraa maa softa fa'aa biraa madhaqii kunoo mucaanis galee saati faayoo biraa maal godha maraatti amma gisee biraa yaadni qofa nurraa ijoollee kana lafaayuu kaasee kaa namni si dhageenya bu yaadni namni si dhageenya waan akkana dhiye namni waan akkana nama guddaa waan akkanaa nasi nama faayuu bira ittee faayuu ati nama xiqqaa maal qabu godhaa bira kan faayuu Jom bira ittee. maal bira barbaadan faayuu maatti maal matate maal naa godhan Maatti matate eessa ishee argatan maatti eessa matate ishee argatan maal faayuu bira maal godhan argatee maal taate buu natti taphattabee jechaa jirti maal isaa taphattamu maal taphattamee jirii isaan wasiittootti kaasee mucaan sun agartee waan hin taane maqaa hin taane nama dhageetti dhiise kanas wasiittootti kaasee nagatti bu maal jedhamu nagatti kalaas nagatti maasalaama. jinniin siyaa fudhate